السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان كبجمتوتا بداوتوتا قولل شاتو هندوم تكيسانو باكو جرتاني نجيني كينيا كانوا لأن الرامد دي سنبرا حاجة وجتانا جاك أبداني هندوم تكيسانو يا الرمال كبتهد افتوى جتاني أني يوتيوب كان في سهرة وجارو أبوليتي تيا كاميلا رتن برانكي وجتشو راديما نفانا بوا برانكي تشيس مالكتي والمال لالا كوتا التداولات انجرا نفانا ترى يوكاست هلا أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا كم جرت فيادا؟ يا الحمد لله. كم يجرين وجي مال فكاتي؟ جريت بروحات الفكرة. نبيرا سومان جد جرا كنو. ما شاء الله بتجرات. كم دلنا سمعنا كم سكتين. دلنا سوم وجينا كما كان مجرا كنو. بيت السلام على ستم. بيت السلام على ستم مو سنبيران جرو. ونين وتجرو كن. كم ما جت؟ ها؟ وأنا بس الحاجة اللي درت تقولين شو تقولين؟ دلنا شجع دا كم جرت سينجدا. والله درت دلنا أنا جالي الحاجات الحمد لله درت كم شيء. أيه بقى جراتي كم رأي نفتمو؟ إن شاء الله بيا. إنه ما نفجت سلاد فادي دي. والله إذا كذا كنيس رابع كذا يبغوا يبغوا إذا كذا كمان أمي أبغى الرسم فيديو والله ده والله تريني في أكاد تريني تريني لا يوم تيجي يمكن جابوا يسمع ما سلاتي واس أنسي واس سجلين تيموني توركي تدار كسنا فكاتي سرت مولتو نجي فهمتو ما سلاتي أما لقوم دبي إنه الفاتسين جرانيتي مسلا إنه كادي ما كيسان استاديوم ديدا أما تقبلها ساقل تتفي مو إنقل تنف أها مال جتو مالو لين دباني ترمي سمونا وهذا شو فقط مع جتة سلا وسينتا ومجال لما سيتا وميتي سيولي اللي ده كان عفو مال الراغوت لما أنا ترى والله يمكن نسيت ومالي إذا ما تعرفوا ما تسووا مني كده كده ومرة في الجواب الحمد لله أشوف كده تعالي كده كده ومالي يعني كده كده ما تساوي ولا كم ما تبغى تسلكها ولا زمان تشتغل رسميات jechuun kaafila tun jiru garuu ati filatteeti beektaa amati dursallee nama aarsitee namni hedduu sitti aaree oromoon hundi sitti mufatee jira nullee siin jaalanne oromoo bichaa miti waan ta'eef ammoo laallachuma wayyaa miti reema nama namni ofiin namaan jaalanne kanaafuu maaltu sarra sii dheeree ati maali sila rakkoo biraa ka addaa wayiitu jira muka dhoksaa moo maali sila moo qalabati masan takkittiidha way silaani akkasii deeggaru feeta way ani natti hin tolle kaa bakka na jibbisiise amma siruma naan taane ani immoo obboleettiin koo akka ani yani
waan sabni si jaalateef akka gootu malee waan sabni si hin jaalanneef akka gootuun fedhan. Agar buya ke satu biji saduran al jette bettani ya mu tira biate jette ya mamma buya ke sai ta ya mu kita amma kita na bira amma dhugaa seekaa amma dhugaa natti fakkaate durallee dhugaa miti amma dhugaa natti fakkaate shakkaan ture amanuu dadhabeen shakkaa ture tanaan dura ammoo dhugaa miti ishiinuu kanan gootu jechaan ture amma ammoo kaa'oo laalee jedhu kaa mucaasanuu hin hinaafalleedha. kayani hinaafum tarkaawwan nam bani aadam darra biraa mere way taan ture ko farranda hinaafa amma nyaafa isaa duuba namni amma piraankuma kanayyuu dubbii odoo addaan baafatiin bakkuma piraankii kanattu akkana si godhe booda akkam akka si godhu fati isa jaalatteetiin abba manaa naataa jettee qalbatii isaa diratteetiitta. Amanu daga amma tarmisi darra wadi yani amara wadi darra sarabiyin yanni darra wadi rata ko jira wadi na garro baraka ta ka ta ya ta ko wal garro wali wali agar bi da kin jira wali ta ko ta kabira jira na sina ta ta ne kan bai ta ka ni jiru ina ci su ko an ta kar su da ke sun be ko wadi yani amara wadi kai na hinde bare su bodo haka amara wadi karro wala manu wani jama'a su amma ko tabiyuma la ani ka jedhu amala saa bartee baruu baattee amma amala ka bartee iyyuu hin didde muktaar iyyuu kinoo amma maadrasii jaalala kee irraa kaka'e jaartii dhabeetiin makara argaa jira. Muktaaroo si jaalata silaatu iyyuu si maddide malee inni si jaalata garuu abdatamtu kun maal akkasi godhe sanii hubachuu hin dandeenye. yaa jaalalti wanti jamaan jirti biraan muktaari na qodooti yallaa gaa jedhe garuu sochii nama sun nama akkanii tokko biraan ni naaf ibsara. Hayyee obboleettisaati. Obboleettisaati ka obboleetti taate gaafaati maali abdataa jettu sanii qalbatii godhattu maaliif dhibameeree mucaan sila. Mucaan yaa aduma kan carrama masiiraa rukkutee jennaan namni iddoo inni hojjetee iddoo jennaan namni iddoo seenee laaluu eegale jennaan qalaas akkasumatti maal guddisuu. La ana dhagee natti meera muktaar hundumaayyuu amma ka adda isin baasee jiru ka adda isin baasee jidduu keessan jiru abdataadha waan ta'eef sila muktaar illee galee fagaatee jira. jechuun silaatis sodaachista maal anuu si sodaadha aniin obboleetti keetiitu silaa si sodaadha kina waanuma yoo jettu baqqaadhamuma waa tokkoon barbaanne silayyuu jechi kan kee irraa namni akkamitti uggeessi dubbatare kana keessaa si wajjiin mana tokko keessi jiraata si kabaja si alaamaan kan kee fuuldura irra jedha ati immoo jidduudhaan fiddee namticha qalabatii godhattee ani immoo amma deebista jedheen eegaa amma wayii piraankiidha jetti jedheen eegaa oduma jedhuu kun hoggaa guutuu deemtaa miira sila. Kuni maal si eeyyam sila maa wanti itti si eeyyamu iyyuu hin jiru asirraayyuu baruu dandeetta namticha ormaatu kun piraankii irrattu nama hudhuu deema maaluma si eeyyamame kun hagam si eeyyam. Amma kanaafuu ati walii galatti beeksisni illee silaa dideera mataan jabaatiniiti qalabatii mucaa deebisiif muktaariin immoo dhiifama gaafadhu san booda immoo Dubaay kottu wajjin as ta'inna. Maal si dhoowwine silaayyuu si dhoowwuu maan danda'amu jecha silaa akkanatti lafa dhiitu kun ana kana lafa dhiitu kun amma Dubaay si dhoggu sila eega qalabatiin si hayyee eegale hayyee karoora kee duuban dhaabbatu bakka barbaade akka barbaade deemuu hin dandeetta. Kanaafuu kottu inni sin barbaadu kottu bakka inni sin barbaadu Dubaay kottu wajjin mari'anna boodarra.
maal silayyuu galiiga Inda ufa kan mutu kaya ta san kana ati mo mara tigara da tuanu mo ko fa wanne ke amma wala kana ke tinje maal sila warri duraayyuu keessa hin jiru beesaan hin barbaanne kan mucaa maanii sumaalee da marar gede siriin isaa maalummaan isaatu hin beekamu Oromoon hin beeku ani Oromoo ta'uu isaatu na shakkeessa beektaa hin babba nama kana babadhatallee dheeratallee akka itti sumaalee fakkaata. Hoo waanuma jaalatteef wanti jaalatte maali dirruun maal jedhan badde jaran mammaaka Oromoo keessatti didduun dirra abbaa jaalateef ka jedha san. Yoo akkasiif taate malee ati la ani immoo ani kanan fedha ammatiin ijoo laali kanan fedhu akkati dhiistee qubeellaa isaa fuuldura akkuma Oromoo duratti godhatte Oromoo duratti deebistee fi nagaan dhiifama Oromoo gaafattuun fedha nama hedduus keessatti taaree jira haga Muktaariin baatu jechuudha. Muktaar illee dubbatu silaa amala isaa nurra situ beeka waan ta'eef hedduu tokko sitti taaree jira dhiifama gaafachuu qabda. Maal obboleettiin kiyyan akka karaa irraa badduun barbaadaare? Ay hayyuu ta'uu isaa sumatu hubatee nu garuu hin argine. Kanaafuu yaa jaalachuun oolle bakka jaalalli si qabee oduma jaalalan beeku jettu rabbi si haa laafisu. Ani si jammar dhaloota kiyyarratti hin beeku ani waan ati jaalatti si wajjin jaalachuun fedha si jaalachuuf ni fedha garuu ka inni natti hin tolle hin beeku ani. Nama siif ta'u natti fakkaan. Nama namaaf ta'u garuu Muktaari si jecha ta'ee abbaa ta'ee aslan namni naaf ta'aa kanam jedhee filattoon ta'in nama rabbisi fi nama dhamis waan ati filattee sababuma. Amma diddeereeti. Ati kana waan masii kana gara galtee wala libar bakki kana duraan hidhee uttee jirta amma tokkotti jal'isti haasoo dirgalgala ganam haasoo dirgalgala ganam waa'ee tu kaaftan dubii waa'ee abdisaa musu qaatee gaafna taatoo ibsitu baasii meeqa turre amma moora oluma kaatee waan kana kanaatu taslimaan dhageessu jiraatu maaltu dilli jedhan. Akkan makkarooruma sammuu kiyyaarraa kaasee gizee akkasii Muktaarii jaartii dhabee biyyatti illee galee dararamee jedhee haasoo kana bakka na cannaqe beektanatti hin tolle odoo dura ishiin akka inni jaalatti saniin ka isaa taatee jiraattee har'a mucaan kun kana hunda hin dararamuu wayiin jaalachuu dadhabe jechuun jaartii dhabee odoo hin taane wayiin jaalala kan kee dhugumaan qabaatee namni nama jaalatu dhugumaan qabaatee namni sun ofirraa dhiibee hoo jedhe ka biraa immoo itti bu'ee jaalachuudhaanii sodaata. Kanumaaf sodaateetiin kanumaaf duubatti harkifatiin naa jedheeti. Kanumaaf jedheeti. Ati. Akkasii bakka yaaduma. Tole. Ayyee yaaduma keessi baruufi. Itti yaadi garuu sirrumatti itti yaadi Oromoo si dhagaa jira piraankii si gochaa jiran immoo. Piraankii si gochaa jira. Yaa Oromoon beekuu qaba obboleettiin tiyya nama akkamii akka taate. Ani ka obboleettiin tiyya nama badaadha anin jechuu hin danda'a silaayyuu hin jedhu garuu
daawwattoota hedduu qabdaa, Oromoo hedduu si jaalataa, kanaafuu hedduu si mufatee jira garuu ka namni akka viidiyoo irras ilaaluu fi duuba kan kee kasi beeku adda waan ta'eef Oromoo si hubachuu qaba. Kanaafuu ani obboleettiin koo akka Oromoon itti mufatu hin barbaadu. Oromoo jechuun saba keeti. Dirqama dhiifama gaafachuu qabda. Waan isaa si eeyyaman immoo tole jechuu qabda. Rabbiin itti kadhataa jechuudha. Fedha rabbiitu hunduuyyuu. Kalaas bilbilis irra cufachuu fi chaa'u nagaa naa turii ani gadiin dhiisa. Aartullee sana fida silaa gara na fiduu jiru. Hayyee. Bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kinoo argitanii kamilaan ta'e waan haasoftu. Ka hin beeku mee warri koomentii waan jettan jedha dhugumaan abdataa jaalatteertu intalti tun akkamii sagaleen ishiilee qixa sirriitiin hin dhaga'amu. Garuu hamma danda'u keessaan kan wajjumaan jirra wajjumaan dubbannaa hammuma kana Oromoo naa dhaga'umee yaada sii jedheeti. Bultii jechuun waan xiqqaa miti warri bultii keessa jiru beekuu danda'a. Akkasin isin jedha uummanni Oromoo hundumti keessanuu na jajjabeessa na bira dhaabbadha. Ciao olmaa gaarii.